Tole kan jirtu kabajamtoota hordoftoota sanyii akaadamii kun barsiisaa Nagaasaadha. Guyyaa har'aa kana barnoota Global Trends qonnaa lama waa'ee hubannoo poolisii imaammata alaa fi dippiloomaasii afaan Oromootiin dhiyeessa. Viidiyoo kanaaf chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan laayik gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan akka ilaaluu jalqabdan kabajaan isin gaafadha. Yoommoo dursitanii miseensa taatanii jirtan ta'ee sabiskiraayibarii taatanii jirtan ta'ee viidiyoo kana yookaan ilaaltan laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan koomentii gochuudhaan akka jalqabdan isin qaabsisa. Kana jedheen kallattiidhumaan gara barnoota guyyaa har'aatti adeema jechuudha. Akkuma kanaan dura boqonnaa kana barnoota tokkoffaasaa afaan Ingiliffaatiin ilaallee turre. Har'a waa'ee naashinaal intarest faayidaa biyyaa isa jedhamu kana ilaallaa hiika itti laachuu faayidaa biyyaatti hiika laachuu maal akka inni ta'e ibsuudhaan jalqabna jechuudha. Kanaaf akka xiyyeeffannoodhaan na hordoftan isin gaafadha. Faayidaa biyyaa yookaan fedhii biyyaa jechuun kun maali? Faayidaa biyyaa isa jedhamu kana maal jechuudha inni isa jedhu kana ilaallaa. As keessatti hubannoo waa'ee faayidaa biyyaa kana qabaachuun biyyi tokko poolisii imaammata biyya alaa yeroo baaftu keessatti gahee guddaa akka inni qabu hubachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu dursinee faayidaan biyyaa inni jennu kun maali isa jedhu kan ilaalla jechuudha. Naashinaal intarestiin sababa biyyi tokko sababa gochuudhaan yookaan reason of the states gochaa godhu tokko hariiroo biyya wajjin gaggeeffatu tokko tarkaanfii fudhatu tokko adeemsa adeemu tokko keessatti biyyi tokko naashinaal intarestiin kun sababii inni biyyoota biraa wajjiniin hariiroo uummatu poolisii imaammata alaa sababii inni yookaan dhimma inni poolisii biyyi tokko poolisii biyya alaatiif baasu hariiroo biyyoota biraa wajjiniin sababni itti biyyi tokko godhuu fi yookaan gootuu fi inni jalqabaa fedhii mataa ishii faayidaa mataa ishii kana argachuudhaaf jecha jechuudha. Biyyi addunyaa kana keessa jiru biyyi kamiyyuu sababa tokko malee biyya biraa wajjin hariiroo qabu. Kanaafuu faayidaan biyyaa inni argatu yookaan eeggatu ni jira jechuudha. Biyyi tokko sababitti isheen hariiroo biyyoota biraa wajjin uumtu ni jalqabaa faayidaa mataa ishii argachuudhaaf jechuudha. Kanaafuu gochaa isaanii tokko justify gochuudhaaf mootummaan biyya tokko qaamni biyya tokko bulchu biyyoota garaagaraa wajjin yeroo hariiroo uummatu sababii inni tarkaanfachuu malu adeemsa adeemuu qabu poolisii hordofuu qabu sanaa irratti xiyyeeffatuuf inni jalqabaa naashinaal intarestii yookaan faayidaa biyyoolessaa isa jedhu kana jechuudha. Egaa faayidaan biyyoolessaa kun naashinaal intarestii keessatti argachuu keessatti baay'ee murteessaadha. Foreign poolisiin kan inni tumamu akkasumas immoo imbaasiiwwan garaagaraa dippiloomaatonni garaagaraa poolisii imaammata biyya alaa sanarratti hundaa'anii kan isaan ergamanii fi inni jalqabaa intarestii naashinaal intarestii sana achiif gochuudhaaf yookaan fedhii biyyaa sana argachuudhaaf waan ta'eef egaa humni foreign poolisii biyya tokko yookaan imaammata poolisii biyya alaa biyya tokko drive godhu inni jalqabaa fedhii biyyoolessaati faayidaa biyyoolessaati. Kanaafuu faayidaa biyyoolessaa jechuun kana jedha. Egaa biyyoonni addunyaa kanarra jiran hundi isaanii imaammata poolisii imaammata biyya alaa kanaa kan isaan adapt godhanii fi kan isaan tumatan kan isaan hojiirra oolchanii fi naashinaal intarestii isaanii fedhii biyyoolessa isaanii galmaan gaachuuf argachuudha jechuudha.
Kun immoo gaa naashinaal intarestiin kuni fedhiin biyyoolessaa faayidaan biyyoolessaa kuni qabiyyee poolisii imaammata biyya alaa biyya tokkoo ni murteessa. Biyyi sun hariiroo biyya tokko wajjin yeroo uumtu maal argachuu akka qabdu, maal achiif gochuu akka qabdu, konteentiin qabiyyeen fooreen poolisii sanaa maal ta'uu akka qabu gadi fageenyaan achi keessatti ibsama jechuudha. Kanaafuu naashinaal intarestiin murteessaadha. Poolisii biyya tokkoo ni murteessa, qabiyyee poolisii biyya tokkoo ni murteessa. Kanaafuu amma naashinaal intarestiin kun kallattii garaagaraatiin ibsamuu danda'ama, hiikamuu danda'ama, definishiniin itti kennamuu danda'ama. Tokko tuuta vaaliiwwanii duudhaawwaniiti. Duudhaa biyyi sun hordoftudha. Ilaalcha orienteeshinii biyya sanaati. Gama biraan galma biyyi sun achiif gochuudhaaf hordoftu ta'uu danda'a. Kaayyoo biyyi sun argachuudhaaf hariiroo biyyoota wajjin uumtu keessatti argachuudhaaf achiif gochuudhaaf tattaaffii gootu, kaayyoo karoorfattu, galma kaa'attu, duudhaa hordoftu, akkasumas immoo orienteeshinii ilaalcha yookaan hubannaa haala ittiin hubatan biyya akkaataatti international systemii kana sirna waliigalaa kana hubattee adeemtu ta'uu danda'a jechuudha. Hoolistii namni jedhamu waan kanarratti qorannoof qo'annoo garaagaraa namni gaggeesse beekumsa guddaa, dandeettii guddaa namni qabu akkana jechuudhaan naashinaal intarestii kana hiika itti ilaala. Naashinaal intarestii jechuun fakkii gara fuulduraatti waan ta'u gara fuulduraatti biyyi tokko waan argachuu feetu dhimma gara boriitti yookaan fuulduratti ta'uu qaba jettee yaaddu. Akkasumas immoo haal duree gara fuulduraatti arguu barbaaddu achiif gochuu barbaadudha jechuudha. Hariiroo biyyoota wajjiniin godhan keessatti. Fakkeenyaaf waliigaltee daldalaa uumaniiru yoo ta'e biyyoonni sun gara fuulduraatti biyyattiin sun waliigaltee daldalaa biyya sana wajjin dhaabde irraa faayidaa maalii argatti yookaan bu'aa maalii argatti isa jedhu kana akka fakkeenyaatti kaa'uu dandeenya. Gama biraatiin, gama siyaasaatiin, gama diinagdeetiin, gama nagaatiin, tasgabbiin, gama hawaasni wal keessa deemuudhaan, gama teekinooloojiitiin, gama miilitariitiin yookaan humna waraanaatiin, meeshaa waraanaatiin, saayinsii miilitariitiin wantoota garaagaraa sana intarestii garaagaraa qabaachuu dandeessi. Kanaafuu waan achiif gochuudhaaf yaaddu akeektu tokkotu jira jechuudha. Kanaafuu imeejii biyyi tokko fakkii ilaalcha expectationii biyyi tokko hariiroo sanarraa argachuudhaaf eegdu jechuudha jedha. Siibarii namichi jedhamu kun immoo gama biraatiin normaatiif akkasumas descriptive definitionii kenneera jechuudha. Normaatiifiin egaa akkuma beektanii good or bad waan ta'e hiika itti laachuudhaan wanti kun gaariidha, wanti kun gaarii miti isa jedhu sana adda baasuu yoo ta'u, descriptivein immoo waan sana gaggeessummaadhaan addunyaa amma keessatti involve ta'e keessatti achiif gochuu wajjin wal qabata jechuudha. Normaatiivili yookaan ilaalamu naashinaal intarestiin kun tuuta kaayyoowwaniiti jedha. Biyyi tokko foreign relationii keessatti akka waan tokko gaariidha jettee ajandaa qajeelfamoota garaagaraa kana lafa kaa'uudhaan waan sana achiif gochuun gaariidha jettee kaayyoo biyyi tokko foreign relationii keessatti hariiroo qaamota biyya alaa wajjin yookaan biyyattiidhaan ala jiran wajjin uumtee argachuu barbaaddudha jechuudha. Waan gaarii ta'e, waan qajeelaa ta'e, waan biyyattiin kunnaaf mala, kunnaaf ta'uu qaba jettee irratti karoorfattee qorannoo garaagaraa keessee waan sanatti qophooftu jechuudha. Gama kanaan gama biraatiin immoo descriptively immoo hiikni itti kennamu descriptively immoo warnoonni amma gara oliitti tuuta kaayyoowwanii jenne sun purpose kaayyoon inni uumameef suni biyyi sun egaa gaggeessummaadhaan gaggeessaa biyya sanaatiin gaggeessummaa biyya sanaatiin yeroodhaa gara yerootti kan hordoftu
hojiirra oolchitu kan immoo achiif gochuudhaaf tattaaffii guddaa gootu jechuudha. Amma garaagarummaan as jiru gaa hubachuu dandeessu. Inni suni waan biyyi tokko karoorfattee hojiirra oolchuudhaaf akeektu barbaaddu jechuudha. Normaatiiviin inni kun immoo yeroodhaa gara yerootti gaggeessummaa biyyattiitiin kan hariiroo biyyattii qaama biraa wajjin gootu wajjiniin achiif gootu jechuudha. Yookaan argattu isa jennu sana jechuudha. Haa ta'u malee egaa naashinaal intarestii kana diifaayin gochuudhaa fi mormiiwwan kontirooversiiwwan yaada wal mormii hedduutu jira. Seenaa dhala namaa keessatti egaa seenaan namaa umurii argama namaarraa akka ka'een beekama. It is as far as human history. Seenaa namaa kana yoo ilaallu jechuudha. San keessatti egaa biyya kan jedhamtu isteet kan jedhamtu kun erga uumamtee kaasee fedhiin biyyoolessaa faayidaan biyyoolessaa inni jennu kuni hin jira jechuudha. Hiika itti kennamee seenaa dhala namaa keessatti seenaa addunyaa keessatti wantoonni kun akka isaan hojiirra oolaa turan har'allee oolaa jiran gara fuulduraattis itti fufanii hojiirra oolan ni argina. Sababii faayidaa biyyoolessaa kanaaf jecha biyyoonni waraanatti yeroo isaan seenan argina. Sababii faayidaa biyyoolessaa kanaaf jecha biyyoonni dhiibbaa yeroo walirratti gaggeessan ni argina. Kun immoo gaa the ultimate purpose kaayyoo isa dhumaa isaaniiti. Kanaafuu gaa wal mormii jira amma iskoolaroota yookaan beektota foreign policy fi national interest keessumaa international relation keessatti wal mormiin jira. Inni wal mormiin jiru tokko objectively walii galaan dhibbaa dhibbatti national interest kana define gochuu ni dandeenya haala hundumaan walii galchuu danda'uun fudhatama. Nama hundumaa biratti qaama hundumaa biratti haala fudhatama qabuun waan kana hiika itti kennuu ni dandeenya isa jedhu. Gama biraatiin immoo subjective enterprises ta'uu danda'a kan jedhanii morman jiru. Kana jechuun akka biyyattiin itti define gootetti malee objectively absolutely define gochuu hin dandeenyu warra jedhan jiru. Gama biraatiin immoo lakki objectively define gochuu hin dandeenyu subjectively define gochuu hin dandeenyu artiidha. Foreign policy national interest in artiidha. Art of operation, art of making and achieving interestidha malee lakki jedhanii warra lafa kaa'an jirudha. Egaa dibeetiin kun gara duubaatti yoo deemne seenaa keessatti bara Pilaatoo fa'arraa akka jalqabee lafa kaa'ama akkuma asirraa ilaaltan kana. Pilaatoon fa'aa maal jedhanii akka Pilaatoon jedhutti the good of the polis yookaan public good fedhiin uummataa kan inni guutamuu danda'amu yookaan hojiirra ooluu danda'u yoo filoosoferoonni kiingii ta'an mootii filoosofera ta'e yoo ta'e malee namni akkasumaanii ka'ee waan sana achiif gochuu hin danda'u waan sana hojiirra oolchuu hin danda'u. Filoosoferri kun immoo namoota muraasa ta'an baay'ee kan baratan akkasumas immoo detached hawaasa kan caalan yookaan qaama kamirraayyuu ordinary hawaasa ordinary ta'erraa kan iddoo olaanaa qabaatanii jiraatanii fi fair minded advisors warra ta'an warra just ta'an haala hundumaa yoo giddu galeessa godhanii haala sirriidhaan warra advice gochuu danda'aniin filoosofera sanaan yoo ta'e malee qaama biraatiin argamuu hin danda'u jedhee lafa kaa'a. Egaa assumptioniin isaa yaanni isaa kun immoo maaliifidha jedhanii gaafa lafa kaa'amu assumptionoota lafa kaa'a. Tokkoffaa wise kan ta'e murtoon ogummaan keessa guutee fi akkasumas immoo informationii quubsaa irratti hundaa'ee kan inni godhamu namoota muuxannoo yookaan namoota muuxannoo akkasumas immoo shaakala yaadaa collective good of the stateidhaan yookaan faayidaa waliinii biyyattii irratti yaaduudhaaf shaakala qaban muuxannoo qabaniin malee nama ordinary ta'e tokko achiif gochuun hin danda'amu. Murtoo akkasii dabarsuudhaaf maal gochuu barbaachisa? Nama trainingii shaakala leenjii collective good of the state fedhii waliinii
faayidaa waliinii biyyattii sana achiif gochuudhaaf murtoo akkasii dabarsuuf nama dandeettii qabuun yoo ta'e malee hin danda'amu jedhani tokko. Inni lammaffaan immoo namoonni muraasni kun egaa advaayizaroonni filoosoofar kiingii kuni namoonni muraasni kuni tokko paawuriin isaanii dandeettiin isaanii kan ajaa'ibu kan eenyumtiyyuu bira gahuu hin dandeenye. Lammaffaan immoo kan eenyumtiyyuu qoree hubachuu hin dandeenyedha. Kanaafuu korraaptir ta'uu hin danda'ani. Isaan kun korraaptir ta'uu hin danda'ani hin gowwoomfamani jedha. Waan arganiin waan isaanitti dhufeeni hin gowwoomfamani. Waanuma argan waanumatti calaqqiseen hin gowwoomfamani. Kanaafuu istirooнгidha jarri kun jedha. Sadaffaan immoo sooshaali optimal murtoo hundumaayyuu fayyaduu danda'u kan barbaadamu sanarraa erga ga'amee jedha. Isaan kun egaa effectively murtoon sun hojiirra ooluudhaaf tokkoffaa qaama amanamaa ta'e gama biraa leenjii barbaachisaa ta'e fudhatee jiru shaakala barbaachisaa fudhatee jiruu fi akkasumas obedient bureaucracy caasaa ajajamaa ta'e ajaja fudhachuu danda'uudha. Isa kanammoo eenyutu fudhachuu danda'a? Few trained individuals warra jenne sana warra inni lafa kaa'u sana malee ordinary namni kamiyyuu seenee waan hojjechuu danda'u miti jedha. Ilaalchi Pilaatoon dubbate kun egaa deemee addunyaa kanarratti mootummooleen abbaa irree yookaan aangoo tootaalii kontirool godhanii jiraatan fayyadaman akka ta'aniif sababa guddaa ta'eera. Kanaaf sana hubachuun baay'ee murteessaadha. Sababiin isaa dictatorial government mootummooleen abbootiin irree warri jennu aangootti warri fayyadaman warri humnatti amanaman kuni akkana jedhaniitu yaadu jedha. Xiyyeeffannoon isaanii tokko qabiyyee fi akkasumas immoo ogummaa ittiin poolisiin sun hojjetan hojiirra ooluu irratti xiyyeeffatu malee procedural issue irratti hin xiyyeeffatan dhimma adeemsaa irratti hin xiyyeeffatan. Fakkeenyaaf poolisiin tokko public debate keessa darbuu qaba. Mormiin irratti gaggeeffamuu qaba, ceephaa'amuu qaba, irratti mari'atamuu qaba. Hirmaannaadhaanis immoo poolisiin sun fireem ta'uu qaba. Haa ta'uuti garuu warri dictatorial government tokko xiyyeeffannoon sun maali? Qabiyyeen poolisii sanaa maali? Akkasumas immoo eenyutu hojjete waan jedhu sana hojiirra oolche waan jedhu sana irratti xiyyeeffatani malee waa'ee hirmaannaadhaan adeemsa hirmaannaa keessa dabarsanii waan sana hojiirra oolchuu irratti hin xiyyeeffatanii jechuudha. Egaa warra amma dictatorial governmentii kana diffeenti godhanii reejimii akkasii kana bulchiinsa akkasii kana warri diffeenti godhan yookaan warri deeggaran maal jedhuun namni jabina qabu, ogummaa qabu, beekumsa qabu akkasumas immoo waa hundaa ol aangoo qabu murtoo gaarii dabarsuu ni danda'a jedhanii itti amanu. Murtoo gaarii, murtoo qajeelaa hundaan fudhatama ta'e waan bu'aa qabu dabarsuu ni danda'a waan jedhu kana lafa kaa'u. Malee participatory decision making yookaan murtoo hirmaannaa uummataatiin gaggeeffamu kanatti xiyyeeffachuun gatii hin qabu waan inni fidu tokkollee hin jiru waan jedhu kanaan lafa kaa'u jechuudha. Kanaafuu dhimmoota kanarratti hundaa'amee egaa naashinaal intarestiin biyyaa few individuals namoonni muraasni qofti kan achiif gochuu barbaachisanidha. Yaadni jedhu kuni uumame. Uumamurraa kan ka'e immoo mootummoonni abbootii irree seenaa addunyaa kanaa kana keessatti beeknu kan isaan uumaman sababii kanaatiin jedhe lafa kaa'u. Kolbis namichi jedhamu egaa foreign policy area international relations fi national interest irratti namni kitaabotaa fi artikloota baay'ee barreesse. Kiraateriyaa baay'ee lafa ka'a. Kiraateriyaa armaan gaditti caqafaman kana isaan kana itti fayyadamuudhaan naashinaal intarestiin kallattii garaagaraatiin diffaayin ta'uu danda'a. Hiika itti laachuun ni danda'ama jedha. Ilaa perspektiiviin inni lafa kaa'e kun tokko operational philosophy falaasama ittiin operate godhan bulchitoonni biyyaa gaafa aangoo fudhatan gaafa bulchiinsatti dhufan yookaan gaggeessummaatti dhufan akkaataatti isaan operate godhan murteessaadha jedha. Inni gama biraa moral and legal criteria jedha. Haala moraalii
fi legal criteria gama seeraatiin gama safuutiin wanti ilaalamu jira. Pragmatical criteria haala qabatamaa jiru irratti hundaa'uudhaan wanti godhamu ni jira. Ideology ilaalcha irratti hundaa'uudhaan ni jira. Professional advancement professionii qaama siyaasaa sana keessa jiru irratti hundaa'uudhaan haala ogummaa namoota keessa jiran irratti hundaa'uudhaan gama biraan immoo partisan criteria kan jedhamu jira. Partisan jechuun waan hundumaayyuu fedha garee tokkotti hirkisanii ilaaluudha. Gama biraan immoo hirkannaa biyyoota alaa irratti qaama alaa irratti hundaa'uudhaan define gochuun ni danda'ama jira. Isaan kana gaammee tokko tokkoon haa ilaallu. Egaa operational philosophy jenneerra. Operational philosophy egaa yeroo baay'ee kan inni murtaa'u, kan inni irratti hundaa'u yeroo irratti ni hundaa'a. Location argama biyya sanaa irratti ni hundaa'a. Ilaalcha akkasumas immoo warra bulchitoota dursanii darban gaggeessota dura turan irratti ni hundaa'a. Isaan kun kallattii lamaanidha jedha. Kallattii lamaan adeemsa operational philosophy kun kallattii lamaan ilaalama. Inni tokko synoptic approach jedhama. Synoptic approach kana keessatti qaamni gara bulchiinsaatti gara aangootti dhufu maal godha? Jijjiirama jabaa fi akkasumas immoo hunda galeessa ta'e kan inni fidu. Wantoota jiran hundumaa dhabamsiisuudhaan waan haaraa introduce godha jechuudha. Waan haaraa introduce godha. Kana jechuun tootaalii waan jiru clear gochuudhaan fakkeenyaaf biyya keenya keessatti fudhataniitu yoo ta'e Haile Sillaaseen gaafa bulchaa ture ideoloojii mataa isaa qaba. Haala ittiin bulchaa ture sana qaba. Dargiin gaafa tootaalii isa sana xaragee namootuma siyaasaa Haile Sillaasee keessa jiran kana xarageeti sirreesse balleessee konstituushinii Haile Sillaasee balleessee caasaa Haile Sillaasee balleesseetu ideoloojii mataa isaa waan haaraa fide introduce godhe jechuudha. Bold and sweeping fashion like introduce major new practices. Shaakala jajjaboo ijoo ta'an introduce gochuudhaan fiduudhaan poolisoota haaraa uumuudhaan dhaabbatoota haaraa uumuudhaan wantoota turan immoo akka isaan ittiin fufne gochuudhaan balleessuudhaan jechuudha. Dhabamsiisuudhaan jalqabu isaan kun amma synoptic approach kun jalqabu gaafa aangoo fudhatan. Kanaaf kan isaan define godhanii national interest sana introduce waan godhan kanarra haala ofii isaaniitiin malee haala qabatamaa biyyattiitiin miti. Haala qabatamaa seenaa biyyattii adeemsa biyyattiin keessatti otoo hin taane akkaataa itti wantoota sana jijjiiranii haala waan haaraa introduce godhaniin define godhan jechuudha. Inni biraa immoo incremental approachidha. Incremental jechuun adeemsaan kan dabalaa adeemu kan include gochaa fooyya'aa adeemu jechuudha. Basic to perfect existing legislation. Isaan kun immoo gaafa aangoo fudhatan gaafa gara ofiisitti gara bulchiinsaatti dhufanii maal godhanii waan dura ture sana fooyyessaa adeemu. Legislationii jiru sana fooyyessaa adeemu. Poolisii jiru kana fooyyessaa adeemu. Dhaabbatoota jiran sana dadhabinni isaanii maali jedhanii fooyyessaa adeemu. Shaakala jiran bulchiinsa jiran kana fooyyessaa adeemu malee tootaalii jijjiiranii lafarraan dhabamsiisan. Sababiin isaa haala amma addunyaan keessa jirtu complex systemii qaba. Adeemsa wal xaxaadha waan ta'eef takkaatti jijjiirama fiduun hin danda'amu jedhanii haala sanarratti hundaa'anii immoo national interest isaanii define gochuu ni danda'u jedhanii tokkoffaa. Inni lammaffaan ideological criteriaadha. Ideoloojiin egaa maal jechuudha? Ilaalcha. Haala bulchiinsaa falaasama biyyattiin ittiin adeemtu jechuudha. Akkaataatti biyyattiin deeggartu yaada ilaalcha siyaasaa biyyattiin deeggartu tiyoorii hubannaa addunyaan ittiin jirtu kana keessatti haala biyyattiin ittiin deemtu jechuudha. Kun immoo maalirratti hundaa'a? Ideological criteria kanarratti hundaa'a. Ideoloojii biyyattiin hordoftu irratti hundaa'aniitu biyyoonni maal godhanii hiriyyaa isaanii yookaan fira isaanii fi diina isaanii adda baafatu. Kanaaf ideoloojii irratti hundaa'aniitu jechuudha. Firri kiyya kana diinni kiyya immoo kana jedhanii adda baasu. Fakkeenyaaf bara
waraana ololaa yookaan Cold War jedhamu kana keessa qaama lamatu jira. Ideoloojii lamatu ture. Ideoloojii kaapitaalizimii fi ideoloojii sooshaalizimii yookaan koominizimii ture. Sooshaalizimiin yookaan kooministoonni maal jedhanii biyyoonni sooshaalizimii hordofan fira isaaniiti. Biyyoonni kaapitaalizimii hordofan immoo diina isaaniiti. Wanti kun warra kaapitaalizimiis tokko. Kana jechuun warri kaapitaalizimii hordofan isaaniif fira, warri sooshaalizimii hordofan immoo diina isaaniiti. Kanaafuu gaa naashinaal intarestiin biyyoota akkasii kanaa ideoloojikaal orienteeshinii isaan qaban kana ilaalcha ideoloojii isaaniitiin ni murtaa'a jechuudha. Achirratti hundaa'a. Dargii yoo fudhattan biyya keenya keessatti dargiin foreign policy mataasaa kan inni define gochaa ture socialism perspective irratti hundaa'eetu. Socialism ideology irratti hundaa'eetu. Hiriyoonni yookaan biyyoonni Itoophiyaa wajjin yeroo sana hariiroo qabaachaa turan baay'een isaanii biyyoota sooshaalistii turan kan akka Kuubaa, kan akka Raashiyaa, biyyoota kooministii akka Chaayinaa fi biyyoota garaagaraa fudhachuu dandeenya. Kanaaf ideoloojiin biyyi sun hordoftu irratti hundaa'ame fedhiin biyyoolessaa biyya sanaa hiika itti kennuun ni danda'ama isa jedhu lafa ka'a. Inni sadaffaan moral and legalidha. Isaan kun constraintoota. Kana jechuun dhiibbaa irratti gaggeessu amma definition goonu kanarratti dhiibbaa mataa isaanii ta'e qaban. Moral and legal yoo ilaallu tokko biyyi tokko international systemii keessa jirti. Addunyaa kana keessa jirti. International systemii keessa immoo qaamni kamiyyuu of danda'ee ofiisaa irratti hundaa'ee operate gochuu danda'u. Kanaafuu maal gochuu qaba? Tokko moral principle qajeelfamoota safuu addunyaa waliigalaa irratti hundaa'uu qabani. Gama biraan immoo legal seera addunyaa irratti xiyyeeffachuun dirqama. Fakkeenyaaf mooraalii yoo fudhanne biyyi tokko honest karaa ta'een karaa amanamummaa qabuun aakti gochuu qabdi. Waan raawwattu hundumaa raawwachuu qabdi. Kana jechuun waadaa galtee hojiirra oolchuu qabdi. Waan waadaa hin galle immoo hojiirra oolchitu. Waan humni ishee hin dandeenye hin fudhattu. Kanaafuu gama biraatiin immoo murtoo murteessitu public karaa ta'een akkaataa amanamummaa qabuun gochuu qabdi. Fakkeenyaaf keeping your promise waadaa galtee tokko eeguu qabdi. Gama biraanii walii galtee mallatteessite sana itti gaafatamummaa isaa fudhattee mallatteessite kana maal godhuu qabdi? Eeguu qabdi, hojiirra oolchuu qabdi. Gama biraan ofii ishee akkuma jiraachuu barbaaddu biyyoonni biraallee akka jiraataniif carraa kennuu qabdi. Carraa kennuu qabdi. Kana jechuun akkuma biyyi sun jiraachuun mirga ishii ta'e biyyoonni biraallee nagaaf tasgabbiitti jiraachuu akka isaan qaban beekuu fi fudhachuun dirqama ta'a. Gama biraan immoo exploitation weerara biyya tokko ka'anii biyyi tokko biyya biraa humnaan qabachuu exploit gochuu hin qabdu. Gama biraan immoo uneven development yookaan misoomni waliin madaalle guddinni waliin madaalle akka hin jiraanne gochuun barbaachisaadha. Haa ta'uuti reyaalitiin jiru garuu waan biraadha. Kun sadarkaa moraaliitiitti international morality jedhama. Inni kun akkaataa kanaan deemamuu qabaa jedha. Kanaafuu biyyi kamiyyuu yeroo foreign policy mataa ishii baaftu kallattii kanaan define gochuu ni dandeessi. Inni gama biraan immoo legalidha. Karaa seeraatiin. Legal jechuun waan officially claim ta'ee hojiirra oolu, seera hojiirra oolu jechuudha. Seeraaf bitamu jechuudha. International law'uudhaaf bitamu. Seera addunyaatiif bitamu. Waan seerri addunyaa sun akka biyyi sun hojjettu barbaadu yoo jiraate hojiirra oolchuu jechuudha. Bakka immoo laakuunaan jirutti yookaan hir'inni jirutti yookaan gaabbiin jirutti immoo biyyi suni haala hafuura walqixxummaa fi akkasumas immoo haqummaatiin maal gochuu qabdi? Hojiirra oolchuu qabdi jechuudha. Kanaaf kallattii sanaan seera addunyaatiif bitamu naashinaal intarestiin define biyyi sun gootu seera addunyaa wajjiniin kan wal mormu ta'uu hin qabu. At least seera addunyaa xiyyeeffannoo keessa kan kaa'u ta'uu qaba. Kanaaf biyyoonni garaagaraa kallattii kanaanis define gochuu ni danda'u isa jedhu lafa kaa'uuf. Inni biraan immoo pragmatic criteria. Pragmatic criteria haala qabatamaa ta'ii addunyaa keessatti ta'an dhugaa jiru irratti hundaa'uudhaan wanta godhamu.
Kana jechuun egaa gaggeessaan biyya tokkoo yookaan bulchiinsi mootummaan biyya tokkoo dhimmootaa fi ta'eewwan biyya sana addunyaa keessatti ta'an xiyyeeffannoo fi akkasumas immoo karaa raashinaal ta'een karaa tasgabbii qabuun ilaaluu qabdi jechuudha. Karaa madaalawaa ta'een ilaalcha of eeggannu xiyyeeffannoodhaan of eeggannoodhaan ilaaluu qabdi jedha. Kana jechuun egaa calluma jettee hojii tokko keessa hin seentu yookaan calluma jettee iddoo ta'e hin seentu calluma jettee immoo keessaa hin baatu. Kanaafuu cost and benefits bu'aa fi miidhaa inni qabu sana calculate gootee yoo hirmaachuun ishii barbaachisa ta'e ni hirmaanti. Yoo hirmaachuun hin barbaachisu ta'e immoo cost and benefit analysis sana gochuudhaan faayidaa mataa ishii sana argachuudhaaf ni gooti jechuudha biyyi sun. Kanaafuu scientific analysis karaa saayinsawaa ta'een cost fi benefitii jiru. Jabinaa fi dadhabina jiru hundumaa adda baasuudhaan national interest ishee achieve gochuudhaaf ni yaalti jechuudha. Kana pragmatic criteriyaan haala qabatamaa ta'aa jiru sanarratti hundaa'uudhaan waan raawwatamu jechuudha. Inni biraa professional advancementidha. Professional advancement jechuun egaa sadarkaa professionii gaggeessaa sana gaggeessummaa keessa jiraniiti. Yeroo baay'ee kun egaa maal wajjin wal qabata? Liideroota wajjin wal qabata. Naannoo bulchiinsa naannoo caasaa mootummaa keessa warra jiran warra kana wajjin wal qabata. Egaa achi keessatti egaa qaamni bulchu sun maal godhaa? Gochaan namicha sanaa, murtoon namicha sanaa, hojiin namicha sanaa, bulchaa sanaa kan inni manipuleeter ta'u professional survival achi keessa jiran qaamonni bulchiinsa sana keessa jiran hojii sana keessatti survive gochuu hin danda'u. Achieve gochuu hin danda'u. Isa jiru irratti hundaa'uudhaanii fi guddina achi keessa jiru sana ilaaluudhaan kan argamu jechuudha. Kanaafuu your personal success yookaan milkaa'inni isaa kan hundaa'u tokko Ministry of Foreign Affairs keessatti namoota dippiloomaatota akkamiitu jira. Isaan kun akkamittiin bulchiinsa sana wajjin walii galu miilitarii keessa akkasumas waan garaagaraa ilaaluun ni danda'ama addee kanatti. Leaders might choose conformity to either to the popular pressure or to the strong elites. Kanaafuu maal jechuudha yookaan dhiibbaa uummataa irratti fakkaatanii adeemu yookaan immoo eliitota yookaan qaamota siyaasa sana keessatti hirmaannaa qaban isaan kanarratti hirkachuudhaan waan isaan jedhan isaan wajjin walii galuudhaan survive gochuudhaan waan isaan jedhan fudhachuudhaan kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Akkuma beektan egaa siyaasa keessatti konservaatiivonni jiru waan haaraa fudhachuu warri hin barbaanne waan nuti jenne kallattii kanaa yoo ta'e malee wanni kun argamuu hin danda'u warri jedhanii yaadan jiru. Gama biraatiin yoo fudhattan immoo konservaatiivii kan hin taane liiberaalonni jiru. Yaada haaraa warra deeggaran raadikaala warra ta'an jiru. Kanaaf yeroo baay'ee gama professional survivaliin leadershipii sana kan irratti hundaa'u survival leadership sana kan irratti hundaa'u professional advancement bulchiinsa sana keessa leadership sana keessa jiru. Kanaafuu akkaataatti professional survival professional advancement achi keessa jiru kun ogeessonni achi keessa jiran sun kallattii isaan akeekaniin define godhama. Kanaafuu professional advancement inni jedhu sun kallattii kanaan ilaalama. Inni biraa paartii isaaniidha. Paartii san jechuun fedhii biyyoolessaa fedhii paartii fa'aa wajjiniin wal qixxeessu wal gichisiisuu jechuudha. Egaa warri paartii sanii kun maal godhanii? They equate the survival of the success of your political party or ethnic or religious origin with the survival and the success of your country. Yoo paartiin keenya guddate jechuun biyyi keenya guddate jechuudha. Fedhii paartii keenyaa guutuu jechuun fedhii biyya keenyaa guutuu jechuudha. Faayidaa saba kanaa guutuu jechuun saba kana kabajuu jechuun saba kana olaantummaa isaa mirkaneessuu jechuun haala jiruu jireenya isaa fooyyessuu jechuun haala jiruuf jireenyaa biyyattii fooyyessuu jechuudha jedhanii wal bira qaban. Fakkeenyaaf amantaa akkasii wanti fayyadu biyya ni fayyada. Kanaafuu wanti amantaa kanaaf ta'uu qabu biyyaaf hin ta'a jechuudha. Saba kanaaf wanti ta'uu qabu biyya kanaaf hin ta'a jechuudha. Kanaafuu waan kana wajjin wal qixxeessu jechuudha.
Or gama biraan dhaabbata wajjiniin wal qixxeessu. Fedhii dhaabbataa fi fedhii biyyaa faayidaa biyyaa warri wal qixxeessan. Kana jechuun intarestii armii jechuun intarestii biyyaa jechuudha. Intarestii foreign office jechuun qaama hariiroo biyya alaa yookaan ministeera biyya alaa jechuun intarestii biyyattii jechuudha. Ministeerri biyya alaa waan hojjete kuni waan biyyattiiti waan ta'eef ministeerri biyya alaa hin jiru jechuun biyyattiin hin jirtu jechuudha. Yookaan immoo qaamota garaa garaa wajjin wal simsiisuudhaan qaamni kun hin jiru taanaan fedhiin biyyaa biyyoolessaa keenya argamuu hin danda'u. Sabni kun hin fayyadamu taanaan biyyattiin fayyadamuu hin dandeessu. Amantaan kun hin fayyadamu taanaan kanaafuu naashinaal intarestiin kallattii kanaan kaa'anii diifaayin gochuu danda'u jechuudha qaamonni sun. Warri paartii sanii sun kun ilaalamuu qaba. Kallattii kanaanis biyyoonni gaggeeffamu jiru. Fakkeenyaaf biyyoonni akka Iraan yoo fudhatanii maal jedhanii one of qajeelfamni naashinaal foreign policy isaanii maal jedha amantaa Islaamaa addunyaa irratti babal'isuudha. Kanaafuu amma amantaa Islaamaa addunyaa irratti babal'isuu jechuun fedhii biyyattii Iraan sana faayidaa biyyoolessaa ishee achiif gochuu jechuudha. Kanaafuu kallattii kanaan wal qixxeessan jiru. Wal qixxeessan jiru. Kanaaf equate godhanii kallattii kanaan wal ilaalan jiru waan ta'eef. Kanaafuu equating the national interest with party interest, religious interest, organizational interest kuni maali karaa ittiin paartii saniin define godha jechuudha. Fi inni dhuma foreign dependency dha. Foreign dependency jechuun akkuma hubatamu hirkannaa yookaan hirkachuu yookaan qaama alaa irratti hundaa'u hirkachuu jechuudha. Biyyoonni colonized ta'anii turani kolonii jala turan yeroo baay'ee waan kanaan beekamu. Foreign policy isaanii dhiibbaa irratti gaggeeffama. National interest isaanii set yookaan godhan dhiibbaa akkasii irratti gaggeeffama. Isaan kun egaa koloniyaalistii isaanii wajjin walitti hidhata qabanii faayidaa garaa garaa waan argataniifis achirraati kan isaan naashinaal intarestii isaanii diifaayin godhan set godhan jechuudha. Isaan kun egaa gargaarsa biyyoota alaa irratti hundaa'u biyyoota dursa koloneeffatan irratti hundaa'u fakkeenyaaf Faransaay fi West Afrikaa fudhachuu dandeessu. Security isaanii yookaan nagaaf tasgabbii isaanii eeggachuudhaaf iyyuu loltoonni Faransaay West Afrikaa keessa jiran biyyoota akka Maalii keessa jiran gargaarsota garaa garaa dhufan. Isaan kun egaa maanni naashinaal intarestiin isaanii yeroo baay'ee hirkattummaa biyyoota biraa irratti qaban irraa kaasanii diifaayin godhanii gama biraatiin immoo qaamonni hirkattummaa kanarratti jiraatan biyyoonni hirkattummaa kanarratti hundaa'anii jiraatan naashinaal intarestii isaanii defend godhachuu hin danda'anii promote gochuu hin danda'anii wantoota garaa garaatu isaan irratti uumama isaan irratti ta'a jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan ilaaluun ni danda'ama jedhee lafa kaa'a jechuudha Koolombii. Isa kana gama biraatiin immoo gaa naashinaal intarestii kana kallattii lamaan ilaaluun danda'ama bakka lamatti qooduun ni danda'ama. Fedhii biyyoolessaa ijoo fi fedhii biyyoolessaa ijoo hin taane. Fedhiin biyyoolessaa ijoon egaa fedhiiwwan biyyi sun irratti tasumaa hin dubbanne irratti walii hin galle eenyumtiyyuu dhufee yoo tarkaanfii irratti fudhate yookaan yoo wanni sun tuqame eenyuma wajjiniinuu dubbii yookaan haasaa keessan seentu biyyattii tarkaanfii fudhatti jechuudha. Eenyumaa fi oo'a hin qabdu jechuudha. Eenyumtiyyuu dhufee yoo tarkaanfii irratti fudhachuu barbaade waan sana miidhee argame directly kallattiidhumaan haga waraanaa irratti labsuutti ni deemti jechuudha. Kanaafuu compromise gochuu hin danda'an. Amma yeroo baay'ee argatanii jechuudha irratti mariidhaaf hin dhiyeessu. Walabummaa biyyaa mariidhaaf waan dhiyaatu miti jedhamee yeroo qaamonni siyaasaa haasa'an ni argatu. Kanaafuu mariidhaaf waan dhiyaatu miti haasaadhaaf waan dhiyaatu miti. Barbaachisaa taanaan kallattiidhaan tarkaanfii hamaa fudhachuu hin dandeessu jechuudha biyyattiin humna waraanaatiin. Permaanentiidha dhaabbataadha akkasumas immoo jalqaba irratti waan guutamuu qabu. Kaayyoon biyyattiin ittiin jiraattuuf inni jalqabaa yoo kanaaf jechuudha. Territorial integrity fudhachuu dandeenya. Walabummaa biyyaa, tokkummaa biyyaa sabaaf sablammoota
seera heeraaf seera biyyattii order nagaaf tasgabbii warra jedhaman kuni vaayitaaliidha. Kanaafuu biyyi sun dhimma kana mariidhaaf hin dhiyeessitu. So vaayitaal ijoo. Inni lammaffaa immoo lees vaayitaal kan jennu jira. Lees vaayitaal jechuun immoo kan ijoo hin taane jechuudha gabaabumatti. Wantoota kanarratti yoo wantoonni kun miidhaman wantoonni sun argaman yoo ta'e biyyoonni waan kanaaf gara waraanaatti hin deemani. Kana jechuun maal jechuun mariidhaaf dhiyeessuu hin danda'u jechuudha. Mariidhaaf dhiyeessuu hin danda'u. Fakkeenyaaf improvement in cultural and trade contracts waliigaltee aadaa fi waliigaltee daldalaa isaan kana fudhachuu hin dandeenya. Kanaaf isaan kanarratti waliigaan ta'anii bakka wantoota kana haa sirreessinu kallattii kanaan haa mijeessinu jedhanii waliin mari'atanii waan isaan sirreessuu danda'anidha jechuudha. Kanaafuu vaayitaalii fi lees vaayitaal kan ta'an ijoo fi ijoo kan hin taane jennee akkaataa kanaan qooduu ni dandeenya jechuudha. Egaa walumaa galatti har'aa waa'ee fedhii biyyoolessaatti hiikuu, fedhii biyyoolessaa hiikatti laachuu, hubachuu isa jedhu kana ilaalla irraa achi keessatti egaa fedhii biyyoolessaa jechuun maal akka ta'e akkaataa kamiin immoo fedhii biyyoolessaa sun hojiirra ooluu qaba. Hubannaa akkamittiin uumuu danda'ama isa jedhu akkaataa kamiin akka ilaalamuu qabu ilaalleerra. Sana qofa otoo hin taane kontirooversiin akka jiru wal mormiin hiika laachuu irratti iskooppii isaa irratti absoluutinesii isaa irratti akkasumas immoo aartii ta'uudha moo saabjektiiviidha moo objektiiviidha waan jedhu sana irratti wal mormiin akka jiru ilaalleerra. Akkasumas immoo kallattii garaagaraatiin diifaayin gochuun akka danda'amuu fi kallattiiwwan sana akka koolmbis jedhetti kallattii torba kan ta'an ilaalleerra. Gama biraatiin immoo dhumarratti dhufnee naashinaal intarestiin kuni bakka lamatti qoodama. Vaayitaal kan ta'e kan ijoo ta'ee fi kan ijoo hin taane jennee adda qoonneerra. Gabaabaadhumatti egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Gaaffii yoo qabaattan karaa koomentiitiin dhiyeessuu ni dandeessu. Achirratti yaada jiru hundumaa dhiyeessanii gaaffii sana hamma hubadhe hammaan danda'e isiniin deebisuu nan danda'a. Ammas wanti irra deebi'ee isin qaabsisu laayik gochuu hin dagatinaa, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa, koomentii sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo viidiyoowwan yeroo yeroodhaan hojjetamanii upload ta'an akka isin bira dhaqqabanii fi notifiikeeshin batanii tuqxanii yeroo yerootti notifiikeeshinii argachuu dandeessu waan ta'eef hin dagatinaa. Galatooma nagaan turaa haga sagantaa biraa wal arganutti baay'ee baay'ee.